Bible Society hundeeffamuusaa quba qabaa dhageera. Haa ta'utii gidduu kana immoo yeroo jalqabaatiif kitaaba qulqulluu afaan Oromootiin ajajee kitaabni qulqulluu qaamni kun akka maxxanfamuuf ajaje maxxanfamee dhufee galma barkumeetti eebbifamuusaa dhageera. Dhugaadha baay'een gammade sababiin isaa kitaaba qulqulluu afaan Oromootiin inuma maxxanfama garuu lakkoofsi ga'aa ta'e lakkoofsi barbaadamu hin maxxanfamu ture. Kanaaf jecha yeroo namni kitaaba qulqulluu nu gaafatu yeroo namni kitaaba qulqulluu barbaadu bituufiif illee yeroodhaan nu hin argannu. Kanaaf namni tokko kitaaba qulqulluu barbaadee argachuu qofatu hin taane bitachuudhaaf horii isaa baasee bitachuudhaaf illee yeroon itti hin arganne baay'ee isaatu jira. Sana arguun baay'ee na gaddisiisa, sana dhaga'uun baay'ee na gaddisiisa ture. Amma immoo dhuunfaamatti qaamni hojii kana hojjetu uumuu isaatti baay'een Waaqayyoon galateeffadha. Oduu gammachiisaa kana dhaga'eetuun Waaqayyoon hin galateeffatin namoota kana irratti hojjetaa jiraniinis Waaqayyo isin haa eebbisutu hin jedhin darbuun cubbuu natti fakkaateeti kan inni mul'ate. Hojii guddaadha, gumaacha guddaadha. Saba kanaaf kennaa kennuufii dandeenyu keessaa inni guddaadhaaf olaanaan kitaaba qulqulluu harka isaanii keessaan ga'uudha. Hojii kana irratti hojjechuun hojii eebbifamaadha. Hojii wal'aansoo baay'ee gaafatu. Garuu immoo hojii eebbifamaadha waan ta'eef namoonni kana irratti gumaacha gochaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu isin jechuun jaalladha. Akkasumas Ethiopian Bible Society utuun galateeffatin darbuu hin barbaadu. Lakkoofsa haa xiqqaatu haga barbaadame argachuu dhabnuyyuu malee kanaan dura amma maxxanfamee harka namootaa irra ga'e karaa isaanii maxxanfame waanta ta'eef gumaacha isaanii kanaan duraatii fi guddaa eebbifamaa isaaniin jechuun jaalladha. Isaaniinis galateeffachuun barbaada. Hunda caalaa garuu qaamni bara kana keessa kitaabni qulqulluun maxxanfamee harka namootaa akka inni ga'uuf hojjetu uumamuu isaatti ulfinni isaa Waaqayyoof haa ta'u. Warra irratti hojjetaa jiran immoo irra deebi'een jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa.